ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. In the will of God, today we are going to see part 4. It is about, again, direct speech and report speech. In the last time, or in the last 2 weeks, we have seen about direct speech, how we can change our tense, and how we can change our personal pronouns and possessive pronouns as well as adjective. And today we're gonna see how we can change our adverbs of place and time. However, this topic is a little bit huge or just gigantic or big. I hope just you will understand, and I will just give you just very nice and deep explanation. Don't worry, just try to study, just give me thumbs up, just subscribe, then leave it, everything is to me. Coming to the daawwattoota channel Aku English with Oromic. Akkam nagaa jirtu fayyama keessanii baga jiraattan. Barumsi kun maa isiniif fakkaata? Barumsi giraamarii afaan Oromoo barsiisu kun isinii ta'ee jira? Moo isiniin taane? Yoo isinii ta'e thumbs up yookaan immoo like naa godhaa. Yoo moo isin dabbaree jiraate, it is okay, man. You can leave it. You can make it dislike. It's up to you. None of my business. But as far as I know, okay, from the best of my knowledge, just I'm trying my best. Taraki yamokoraa jira. Isin barsiisuudhaaf baay'ee xaaraa jira. Yoo isin hin galin, just give me a call. Here is a number on the blackboard, on the white blackboard. Just you can give me a call anytime. Just I'm ready to respond any question. Kanaaf but please bakka isin dhibee wajjin hin cinqaminaati, hin jibbinaati. Barumsi kunniin barumsa giraamarii keessatti dhugaa rabbii isin jedhe baay'ee barbaachisaa jechuudha. Haasaa namni tokko sitti nama biratti himuudhaaf inni akkas jedhe jettee barbaadde maa itti deebista? Even it's part of spoken. Haasaa keessatti illee baay'ee barbaachisaa jechuudha, by the way. Cause yeroo baay'ee namoonni akkas jedhanii waan haasaaniif akkas keessan haala kanaan ibsu jechuudha. Kanatti himaan gara barumsa keessatti naaf fiduuti. Barumsi keenya hadhaa akkuma dursi hin jedhee akkaataa itti adverbs of place fi adverbs of time jijjiiran barannaa jechuudha. Ammallee directly gara reportii jijjiiruudhaaf afuraffaan waan ati beekuu qabdu maalidha? Direct reportii tokkoffaa tense ilaalaa jirra, lamaffaa personal pronoun ilaalaa jirra, sadaffaan ammoo adverbs of place yookaan ammoo time ni jira jechuudha. Akkamitti jira walumaan ilaalaa jechuudha. Okay. Dursa yeroo hundayyuu direct speech indirect yeroo jirtu yookaan ammoo gara report yeroo jirtu time expression kee yookaan ammoo adverbs of timing yookaan ammoo adverbs of placing kee kana jechuudha. Fakkeenyaaf noun kenna gara direct yoo si kenna gara report jirtu sin jedhan noun kenna gara mijjirta gara zen jirtu jechuudha. Now zen ta'itu yeroo jijjirtu now irraa gara deebi'a gara zen deebi'a jechuudha. Akkasumas ammoo today yeroo si kenne gara report yeroo gootu zaadete report goota jechuudha. Akkasumas ammoo yesterday yoo sin jedhe. Yesterday yoo sin jedhe the day before time. The day before or the previous day haala kan jirtu jechuudha. The day before or the previous the previous time or the previous day jirtu jechuudha. Akkasumas ammoo tomorrow yoo sin jedhe. Tomorrow, he said that I will come tomorrow. Fakkeenyaaf I will come tomorrow. He said that time he would come the following day. Tomorrow maal bakka buusta? The following day bakka buusta jechuudha. Akkasumas ammoo ego. Okay, egoon gara jirama before jirama jechuudha. Then akkasumas ammoo last night, the previous night. None. And here, then kun hivi miti. This one is called here. Arida, okay? Here, take care of some associated place da, there time to da. Directly yo here and seek ne, report to Mada, there time to da. This is going to demonstrative, demonstrative activity. Kanaka this, that is drama. A customer some more to come, that is drama to Galagarma Sani, isiniif sachuda. Okay, this in a more, Poraida, Zosage drama. Akkasumas ammoo tonight in Grammy drama, that night drama. Akkasumas ammoo this evening kana, that evening drama, this evening and that evening nani, and the next week, the week after jira, the week after, and the next year and the following year. And haala kanaan
adverbs of time fi adverbs of place ke yeroo direct ga report gootu ni jirtu jechuudha. Kanallee sammuu qabadha. Maal isin jedhan? Yoo dhugumaan irraa barataa jiraattan isinitti malageeffadha. Tokkoffaa teensiin kee teensii 7 yookaan immoo teensii 8 fasan akka jiran gara teensii tokko teensii kamii jiramaa addaan baradha. Lammaffaa immoo pronounota kan akka I, he, she, kan akka we, they, kan akka immoo you, they, we, I, kan akka immoo me, his, akka jiramu engadi isin barsiisee jira laala. Kanadhaa immoo time yeroo naan gara jirama then kanallee qabadha. Kana sammuutti qabannaan director baade gara report gochuun sin dhibu jechuudha. Sin dhibu si jira present dhibbasitima qabadhu akka jiran sammuu keessatti haffaz. That's all. Mee exercise yookaan immoo example muraas kan wajjin halaaluti na wajjin tura. Okay. Mee akkuma reeftana place fi timing jijjiiramu isaa isin agarsiise mee exercise isaa wajjin walumaan halaaluti na wajjin tura. Okay, gaaffii tokkoffaa maal jedha? He say jedha. He said, quotation marking banta. He said she. Okay, he said she invited me. Okay, he said she invited me yesterday. Okay, gaafin keenya maalidha? He said she invited me yesterday. Okay, inni kan jedhe kalee ishee naaf feerte jedha. Gaafii kana yeroo jijjiiru tokkoffaa teensi kee addaan baafatta. Teensi kee ilaalta. Waa baay'ee asumarratti xumurachuu. Teensi kee keessatti waa baay'ee xumurachuu. Tokkoffaa waa sadii jira. Teensi ilaalta. Eegas immoo pronounota keessa jiru jijjiirta. Sadaffaa immoo time yookaan immoo place jiru deemna jechuudha. Kanaaf yesterday keenya maalidha? Yesterday keenya timeidha jechuudha. Timing keenya yesterday gara jijjiiramne jira. The day before in the return. The day before it. Can I feel me? I zero. Okay. He said that it. Okay. He said that. He said that. Shin can agree jirama. Shin can she mat debechuda. Okay. Hin hima. Shin shina. I kunin mo. She hit jirama. Can I feel? He said that. He said that she had. Tensi kamini past tense da. Past tense namo gara past perfect jirama chudha. He said that she had. Okay. He said that she had invited him. Okay. Azura min kenna karalama jirama jira. Min kenna him ifi heri jirama chudha. Kana fiyu. He said that she had invited him. The day before. The day before tachu. The day before tachu. Fakkeenya hamma akkasumas ammoo osoo siin akkana jettee jiraate she said he invited me yesterday osoo jette yeroo jiru she said that he had invited her or she had invited her the day before inni haala kan jiru jechuudha. Kanaaf miin kenna himi jijjiirama yookaan ammoo heri jira jechuudha. Kanaaf gaafin kenna waan hidhan jalqabeef himi jijjiira jechuudha. Okay. Isi tafiraan teef isa fayyadamna jechuudha. Okay. Exercise lamafaa gaafii lamafaa maalidha? Gaafii lamafaa maalidha? He said I am tired today. He said open quotation marks. I am tired today. Jedha gaafin kenna. I am tired today. Okay. Gaafin kuni tensi kaminni? Dus tensi dalla. Tensi kaminni simple present tense da. Eega tensi dambaafate maatu jirama. Sabeetiin kee aayidha. Aayin garama deebi'a. Gara he yookaan immoo shi deebi'a. Aamin keenya garami jirama. Gara wazi jirama. Today keenya immoo garami jirama. Walumaan laalla jechuudha. Okay. Okay. Kanaaf ayi jiruti. He said jennaan. Okay. He said that. Okay. He said that he was tense can simple tense one tef gara simple past jira jechuudha. He said that he was tired that day. Today gara jirama that day jira jechuudha. That day. Kun jijjiirame jira.
jijjiiramee jira jechuudha. Kanaaf kabajamtoonni daawwattoota kiyyaa yeroo jijjiiramu daareetiin gara riippoortii yeroo jijjiiramu sirriitti eeggadha. Sirriitti eeggadha. Wantoonni kun himatu jijjiiramuu qaba. Wantoonni kun himatu jijjiiramuu qaba. Okay. Mee gaafii kana gara biraatti naa dalagu. Okay. Wantoonni jijjiiramu kun martiniyyuu akka jijjiiramu yookaan immoo teensii qofa akka ta'e ilaalame. Okay. Sadaffaa kanuma sii deebi'aa. He said jedhami gaafii kun he said jedha. Ammoo he says isaa godhame. He says I am tired today. I am tired today. He says I am tired today. Amma gaafii kanaa fi gaafii lamaffaan garaagarummaa qaba. Kun he said jedhee jira. Kun ammoo he says jedhee jechuudha. Gaafa he said jedhee wanti hunduu ni jijjiirama. Tense illee ni jijjiirama. Time illee ni jijjiirama. Place illee ni jijjiirama. Pronoun illee ni jijjiirama. Gaafa ammoo he says jedhee tensiin kee hin jijjiiramu wanta chiraa fi martuu hin jijjiirama. Fakkeenyaaf he says I am tired today jedhami haa jijjiirama. He says jennaan. Okay. He says that. Okay. He says that. Ayin kee gara jijjiirama gara he jechuudha. He is la amin kee gara jijjiirama was akkas ture gara moo hadha moo jijjiiru. Teessin keessan simbalanteessi yoo ta'ee fi simplifichar yoo ta'e kennamni keessan hin jijjiiramu jedhee jira. Qabi sammuutti sirriitti. Kanaafiyyuu he says that he is jennaan. He is tired. When today gara jijjiirama that day jechuudha. That day. That day ta'a jechuudha. Kanaaf jennaan yeroo hundayyuu teessin kee bakka kana murteessaa asirraan barbaachisa jechuudha. Asirraan murteessaa jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa gaafii lamaffaa sadaffaa laala. He said I am tired today. He says I am tired today. Garaagarummaa isaa es as jechuudha. Garaagarummaa isaa as jechuudha. Garaagarummaa isaa as jechuudha. Kanaaf kuni past tense dha. Kun ammoo simple tense jechuudha. Gaaf samaadha. Tense keessan akkasuma deebi'aa jechuudha. Garuu ammoo yoo ta'e easy fudhata, yoo ta'e aari fudhata, yoo ammoo yoo ta'e illee aari zeeyil yoo ta'e aari ta'a malee, yoo ammoo ayi ta'e ammoo aami fudhata. Garaagarummaa san malee wanni biraa tense kee teessuma kana jechuudha. Simbalanteessi kunillee simbalanteessi ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan jijjiiruu dandeenya. Yeroo ammoo says ta'e akka hin jijjiirre asuma irraa hubachuu qabda jechuudha. Okay. Mee gaafii afuraffaa ilaallu. Gaafii afuraffaa ilaallu. Okay. Gaafiin afuraffaa maal jedhaa? Gaafiin afuraffaa maal jedhaa? Okay. Abdii said afuraffaa. Abdii said I will come tomorrow. Okay, gaafiin afuraffaa. Abdii said I will come. Okay, tomorrow da yookaan immoo this week da. Okay. Okay, I will come this week jira. This week. Rakkoon qabu tomorrow illaa ta'u. Example biraatiin dalaguu fi. Okay, tomorrow yookaan immoo this week da. Kennama kanaan haa dalagnu. Kanaallee deemne rakkoon qabu. Okay. Abdii said tense kaminni it's simple future. Kanaafiyyuu yeroo jijjiirru maal fa'aa jijjiirama? Tense keessan present condition jijjiirama. Lamaffaan ayin keessan jijjiirama. Willing keessan jijjiirama. This week hedullee jijjiirama jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'a? Abdii said that. Barata abdiin kutin salphaadha. Abdiin kutin osoo baratu abdiin kutin baay'ee sarbaayisa jechuudha. Baay'ee beekuun kutaa kudha lamaffaa yoo taate baay'ee beekuun sarbaayisa. Hubadhu sirriitti Abdii said that. Ayin keenya garam deebi'a? He. Hiin keenya maal fudhata? He would. Abdii said that he would come. This week in garam deebi'a? This week, that week ta'a jechuudha. Okay? That week ta'a jechuudha. Abdii said that he would come that week. Yoo ammoo Abdii Abdii said I will come tomorrow jedhamoo tomorrow jedhee. Tomorrow jedhee Abdii said that he would come the following day naan. The following day naan.
the following jedhena. Okay. Mee barumsa keessatti kabarataa jirru akkaataa itti taayimii fi yookaan immoo pileesii jiran jira. This week tomorrow kunniin example taayimiiti guyyaa ibsa. Kanaaf mee kan pileesii gaafii takka halaaluti. Kan pileesii gaafii takka halaalu. Okay. She said we have worked here. We have worked where? Here. Tense kamini? Tense present perfect. Akkana beektan have plus verb 3. Okay, asii win kennee jira. Asii have kennee jira. Asii worked kennee jira. Asii ammoo maal kennee jira? Here kennee jira jechuudha. Here kennee jira. Kanaafiyyuu she said we have worked here jedhee jira jechuudha. Kanaaf yeroo jijjiirru present perfect gara past perfect jira. Kanaaf she said that ennaan she said that win keenya gara mijjirama yaadadha. Win keenya gara mijjirama they ta'a jechuudha. Kanaaf she said that okay, she said that they had worked here. Here gara mijjirama. Where? There. Okay? There is jirama jechuudha. There is jirama jechuudha. Kanaafiyyuu she said that they had worked there enne haala kanaan jijjira jechuudha. Mee gaafiidhuma takkitti isin agarsiisu. Okay, gaafiidhuma maal jedha? The last question said that. Okay, gaafii lama isinii qopheessa. Gaafii lama isinii godha. Gaafii lama isinii godha. Gaafii baay'ee barbaachisaa jechuudha. Jaaffaa she said I am baking. Okay, she said I am baking bread. Now jira. She said I am baking bread now jira. Tense tense kamini? Tense present continuous tense. Present continuous tense gara mijjirama gara past continuous tense. Akkasumas ammoo sababni kenni jirama. Amini jirama. Now ni jirama. Kanaaf yaa jiru. She said jennaan. She says that ayin kenna gara mijjirama. Ayin kenna she waan ta'eef she jira jechuudha. Sababni kenna she waan ta'eef. She said that she was baking bread. Now gara mijjirama then ta'a jechuudha. Then ta'a jechuudha. Then jijjirama jechuudha. Kanaaf then kenna maalidha? Now then it is what? Adverbs of what? Adverbs of time jechuudha. Adverbs of time jechuudha. The last question, but not the least question. Gaafiidhuma maal jedha? He said I will buy this jacket. He said I will buy this jacket. This jacket jedha. Asitti waan isin hubachuu qabdan he said tense kamini simple future dha. Simple future gara present conditional jijjirama. Yeroo jijjiiru jechuudha. Tokkoffaa I kennin jijjiira. I garam deebi'a. He yookaan immoo shiidha. Willing kenna maal ta'a? Which ta'a? Buying kenna buyma. This ammoo this jacket jedha jira. Reeftan maal isin jedhe? This kenna karaa lama jijjiirama. This oo ta'e yookaan zata yookaan zata jechuudha. Yookaan zata jechuudha. Yom zata, yom zata. If our question is refers about the time, just we can use that. But if the word this is not refers time, just we use the. Now in this question, the word this refers what? Refers some items or properties. This jacket, this jacket kuni. Jacketiin kun yeroo ibsaan jira jechuudha. Meeshaa ibsaa jira jechuudha. Gaafa zisin kenna time ibsa kenna mala this week yoo this week dheesi kenname that week itti deebisa jechuudha. Weekend yeroo waan ta'eef jechuudha. Yeroo ibsa jechuudha. It refers time yeroo ibsa jechuudha. Yoo ammoo this jacket, this stuff, this yeroo jedhamoo meeshaa waan ta'eef that jirta jechuudha.
Zisiin karaa lama jijjiirama. Zaatii fi zaa jijjiirama. Haala lumee kanama. He said ennaan. He said that ayin keenya gara jijjiirama. He. Or come she. Okay, she or he would buy this jacket rami. Amalta the jacket actually. The jacket actually. The jacket actually. Because when it's that it refers what? It refers object or items. Kanaf I mean this in kuni garam debya gara zat debya actually. Kana gara zat debya actually. Kanaf haala kana nubadha garaagarummaa isaa zisin zaati fi zaa jijjiirama yoo yeroo ta'e yookaan immoo taayimii ta'e zaata yoo meeshaa ta'e immoo zis oo jedhamu gaafsan immoo zaati jira jechuudha. Kuni very exceptional class dha yookaan immoo dabree waan uumamu jechuudha. Walumaa galatti barumsa keenyaa dhakeetti kan laalle taayimii yookaan immoo yeroon akka jijjiiramu yookaan immoo akkasumas immoo iddoon akka jijjiiramu laallee jira jechuudha. Conditional I mean direct report fi reporting salphaa itti fakkaatin. It's need a time. Yeroo gaafata, dubbisu gaafata, it need a patience to obsallee gaafata jechuudha. Kanaaf kun ganaa jalqaba jira, ganaa baay'ee nu hafe hadha isa kutaa sadaffaa waa'ee time ilaalee jira. Yeroo ta'an immoo just direct speech and indirect speech about imperative yookaan immoo about question ilaalla. Haddaaf barumsa kiyyaa asumarratti dhaabaa yeroo taanu barumsa biraatiin hanga walitti deebinuti ammaaf nagaan naa turaa isinitti barbaada. Have a nice time. Bye. See ya. Hasta la vista. Cheerio tata. Adios. Bye. Sayonara. Have a good one. Take care. Have a good time. Love you all. Nagahati. Basalam. Salamatat.